Coorumaas gurraacha malee nama bareedaa kana. Garuu gurraacha mana keessatti sidditaniis waan beeku. Waa gurraacha minaa himee dhalaan nama gurraacha irra jaalatti. Namni gurraacha kun dalagaa halkaniitis ni danda'e jaan. Hogguu dhageenyu dalagaa galgalaa sanis nama gurraachaa jaba jaanii. Akkuma uummata Afrikaanotaa sanii boonni toorri diimoonis dalagaa galgalaa jabuma sanitti yaadina dhala. Dhalaan silaa jiraachuu baatee dhiiftii kan walgooti. Wallaa dhalaa isinii lafa nu qabe. Isin qofaa yoo nuti lafatti isin qabne. Jara keenya jara dhalaa. Dhalaan akkasii jaalattuu feete dhalaan ammaan tanaa obboleessarii koofii akkanatti asinitti kaayii qofoo akkanatti hudduurra gaddeebisii akkanatti basgaa rifeensa kanaas akkana jala ciccirii raappela ta'ii raappela Afrikaa san ta'ii akkasitti raa ni jiraami jajjayii afaanis jijjiirii afaanis keenya xaphii kana naasayinii walitti laaqii ingiliffaadhaan wal keessa godhii. Amaaliyaa. Hai. Hai dhagaa kana naasitti cabsaa maal dhagaa nama cabsaa. Haadhati maal taati? Hai na dura deemu amma osoo lafti nagaa qabdu hai akkana jaasfaan si kadhatanii maalee san hin beekan. Hai yoo na jedhu. Hai. Pedhu. Hai na jedhu. Gobichi. Deem. Deem. Kunoo na dhayi. Hai. Ati dhaamdee ani. Itti muruu naa wajjin malee. Hai. Inumaa. Deemu na dhiisii. Hai lafa. Deemu bakka. Haya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan nagaa fayyaadhaa jirtu. Kan kiristaanaa, kan waaqeffataa, kan musliimaa hundi keessan kan biyya alaa, kan biyya keessaa fayyanaa qabdanii jirtanii jirra galata rabbii. Egaa har'aa maal qabattee dhufte jechuun keessan yoo lamu maraatu yaamata dureeni. Egaa namni kan mawcuu keessa maraateetu heddummaata. Nallee ta'u angaruu namni maraatan na beekaa isaanii fayyatti nuuf beeka. Fayyaadha boo rabbi nama maraachini. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya tafannisiin dubbachuu dhufe. Fannistuu maqaan isaa haadha abbaan isaa baasaniif Mahammadi na fakkaata. Hawrii yuutuub baaseef ammoo fannistuubi. Namni osuma abbaa qabnuuti warra yuutuubiiniif yaamnaa beektanii. Ammaanis dacheetuubi. Fannistuubi kaanis hedduugaa namuu maqaa isaa qabateetuma abbaa yuutuub godhate. Waa faranjiin hin dhalle nuti yuutuub kan faranjiiti. Namuu abbaa qabnaa diqaalaa miti. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota. Fannistuub maal keessa jira? Fannistuub ni maraate moo safaaxaaf akkana godhatamu? Hanjamaaf akkana godhatamu? Irrumaa dhugaadhaa mee tanarraa haasawina. Dhugaa dubbachuuf maraataan gosa hedduudha. Maraataan ni heddummaata. Gosti isaa jechuudha. Kaan dhalaarraa maraatee, kaan qabeenyaaf maraatee, kaan qabeenya dhabee maraatee, garuu namni fayyaa namni qabeenyi maraachuun jiru qabeenyi namni maraachu. Namni yoo qabeenya harkate ni fayyaa'u. Ni gartanii zaman akhirii bar namni maallaqa yoo harkee ijoolleen xixiqqishoolleen ijoollummaan xixiqqoon amata takkaa lamaa amata sadii maallaqa ni beeyti. Maraataan irra guddaan maraatummaan fadhee maallaqa garraan ni fayyaa. Addunyaa kanarratti jaan maraataan tokko qofaaf dhufee jaan. Addunyuma tanarraa maraataan tokkumaa jiraa jaan kadhageenya. Tokkichaan qabni beektanii foon isaa nyaatu. Foon isaa ciree ofumaaf of nyaatee of fixe akka bineensatti. Dhuguma gaa namni dhugumatti coraa isaa nyaatee fixe dhugumaan maraataa. Maraataa jechuun kana foon isaa ciree alanfatee nyaatee akkasii ofumaaf of fixe. Maraataan kana tokkichuma kana addunyaarra jira. Hundu'e maraataan kaan kamtu hafe? Kadhalaarraa maraate, kadhamni maraache, danta maraat, hawuccuu keessaa gosa hedduu lakkaa'een fixu isinis ni beektan. Nallee ta'u hawuccuu keessaa maraataan tuula jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota fannis maal keessa jira? Dubbiin fannis osoo deemtuuti osoo safaaxaa jennu osoo safaaxaa jennee bira tatteenyu
dhugaa nutti ta'uu jirti. Garuu tasaa fagoon jirtu. Haasawaa isaa hagguun dhageeffadhu. Haasawiin isaa haasawaa nama fayyaati. Laala. Kunoo daawwadha. Kunoo haasawaa fannis dhageeffadha. Hai dagaa kana naasitti cabsaa waan dagaa nama cabsaa. Haadha maal taate? Hai na dura deemu amma osoo lafti nagaa qabdu hai na dura deemu. Yookaan caccabsee mana si galchaan. Hai wallahi bilbilaa keessa kaatee caccabsee mana si galchaa hai na dura deemu. Akkana jaazbaan safaratanii maaree sana hin beekan hai. Wanola argeetiin jiraadha wantoota ijaafa kabajamu. Mucaan kun kana bakka inni taa'udha. Mee bakka inni taa'udha lafa yaa kana. Laala bakka inni taa'u. Hai boo maal asii goota? Maal asii gootaan jeer? Maal taate? Anna qofalchiisa dhugaadha. Anuma dhibde dubbiin. Waanuma inni as taa'u jiru fuute gaafadha. Wantoota keenya mucaan kun waan isa kana warra jiru kana beekti asuma inni keessa taa'u jiru waan laala. Kanaa achitti yoo marataa taate malee wannumaan yoo marataa taate malee namni kana darsa mana keessa taa'u waan jiru. Mee naannoo sana laalame bushaase bakka kana uduwaantu jira uduwaan namaati jira kana kanaatu jira uduwaan namaati jira. Mee bakka inni taa'u maa laala. Waan nama ajaa'ibu. Saree maraattu malee nu taa'u jira. Mee bira taa'ee isin waraabane waan ta'e waan adda isa waan ada'u najaas waan daddabanii gaawwalle nurraa dhiisan fakkaatti. Waanis maal taate? Maalin ta'ee hojjetutti jiraame nagaan hin taa'u jira. Yaa laga ni godhatu laasanuu bishaan wasaa kana jala kaa'ee kanaan nagaan taa'u jira. Bishaan yeris naan. Maaliif akka deemee dhammaa taate? Daawwattoonni kan nyaataman taasisti. Humnamaa qabaa bar. Kan nama dhabee karaa dhaqiisu kan qabu. Hanumaatu nama kaameeraa isa waraabee isa dhiyeessuu qabaa. Wanni sadi nama gaarii nama qabda. Kaameeraa daawwattootaan nu waraabinaan jee. Isaaniif hin waraabee waan adda jirtu fayyidee fi hin fayyine isaan maddiin koo barbaade. Maaliin ta'e bara namarraa hin fagaatee akka lubbuun xiyya feetee jiraachuu jira. Maal taate isaa? Namarraa kophaa baatee itti tola. Ini bishaan ni bineesi. Bishaan wasaa kana bishaan. Bishaan wasaa kadha eeggatti as bule namni keessatti bishaan kana baadha. Bishaan ijee jalaan deema daawwattoota keessa. Gayyi maaliif hin galle mana? Ati maaliif maal bartee bishaan ati? Siin barbaada dhufe kaa namni. Maal godhina barbaadda? Ni joo jechuudha keessa. Maaliif? Dalagaa hunda mucaan maraate yaani dalagaa hundarraa si baatanii. Dalagaa jinni hin beekun watakka namaa wallaaleen dalagaa beekaame. Hai. Haasawni isaa kun amma kanuma nama fayyaa akka. Tokko namni maal ittiin goone bilaajitti dinsiina. Yaa wala wala quwwata illaa billah. Daawwattoota keenya mucaan kun bakka marataa kana caalu hin jiru. Haala kanatti jira. Dhugaa dubbachuuf. Sabati michuudha. Wala kisachi. Wala. Yaa kiyya naa kanni. Yaa kisachi. Mana jadi kana. Bishaan kiyya naa kanni. Uji daa yoo. Ayam maatan eegaji wala si dadhabde anaa si galchaa oggoo maatan arra. Naa fide maatan. Haani asa jira. Galoo gal. Nama si galchuu qabda yaaboo nuti nama nu galchuu dhabne. Hai na dura deemu amma osoo lafti nagaa qabdu. Fallis. Yookaan caccabsee mana si galchaan. Daddaafi boo caccabsi. Nuti nama dhabnee alatti hafne nama qabaa galchi. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota namni nama qabu akkana. Humnaan qabee galchuu jira jechuudha. Galatoo yooti. Asin harkaa deebee bakka kanatti waa godhanii isaa. Obboleeyyan dhugaa qabala kun. Nuti obboleeyyan dhabne haalaa nu galchu. Hai. Ada namdi ani. Itu baru nama yang mana? Hai. Nama. Dia mana ni? Hai apa? Dia mana? Hai. 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 Dia. Enggak nu. Dia. Dia betul. Ini cari sih. Mari sekarang tekan ni rampas. Alah nanti. Hai. Alah nanti. Hafuura tokko ta'e gurgurbachi. Dasarni waan nuti osoo keessaa jira. Anarra yoo mana galchee
وانت برباجو خنا قرتي وني من قول Dhalaa dhaboo itti dhalaatti barbaadi nurraa. انا اجي يكتنا من اجو اما مي ركو اني قرتي يسا اساس خنا في وان قرتي يسا كانت مراتي قالت كنت خنا الرا وديدن بس كبيسيجو اكسدي مي ولمانو لا لا كيف انا فندسو Anis dubbadhu. مال تعلمي ركون اسيفيت مالي ati mee dura rakkoo miti rakkoo boodana gaafata bakkaan taa'u maaltu singee إدي ديبدا هاي بكتيس إدي ديبدا إدي سيديبدا سيتوجين زيابا wallahi beekaa تا سيتوجين دي أشي سيديبدا ركون كابو ميمار ونما غرتي كأي نجا بري تروح ساعة خاصة بدو بكغرتي نمني ani jaaluutti naqaatu dadhabeen na hidhee kalee asitti na tume هنو بايرانغو la amma kana amma isaan naani deemne onne argi kana guutuudhaani lafaa buureetuma naani de tamam nin diide garuu goso inni nuuna dadhabe kana ni kaameraa qabee fi sunis kaameraa qabee innarraa qabee son juunu didee asitti na gangalchee na jiiree harka kunuun jammaa sin muroo na qabu سيتوجين gosa kana Fayyaa qaba laal kaasoo inni. Waa nama maraatiin fakkaatu. saniifuu ما بودي ni galchaa namni rakkoo nama gaafata maal taate namaan jaa akkanumas sin galchaa qobaan manni tokko mana qabaateef namni namaa miti akkanuma kophaa mana keessa jiraachuun namummaa miti tamaam waan manaa fi anaan walirratti deemu takka itti yaada namni fakkeenyaaf ani yoon furmaata wallaale isin furmaata wallaaltanii achi qabtanii kalaas manni natti hin tolu karaa makiinaa guddaa gachisee buluura nama ishee dhugaa rabbii feetaami أيه مي ركون تي مالي ركون تي نتي rakkoon xiyyamu إيه قاوتون maaliin ناجي jechu صابر jira amma maaliin jechu jira namni mana qabaatee qofaadha namaa miti sin geema إيه سوري نابلا ركون منا غيسا سيمون تتي waan mana sanii fi anaa walirra deemu tokko iyyaadanii sitti ijoollee haayoon كنيا تلالا تلا حاجة نمي أيه وانا منا ورد يم تلالا لكن تلا شو egaa ركون mana kana amata meeqaa keessa jira hoo handaan sanaa magaalaa sanaa tolee jiru amata meeqa ترتلا Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya fannis dhalaa dhabee alabbee dhalaa akkana guutee barga addunyaa kanarratti amma dhalaatu hedduudha. Heddumminni baay'inni dhalaadhaa dhugaa dubbachuuf dhalaan nama fuudhaa jirti. Dhalaan maallaqa namarra neexeeti nama fuudhaa jirti. Akkuma yuutuuba jalatti beeytan dhalaan garuu rakkinni dhalaadhaan beeytanii dhalaan nama xixiqqisha feeti. Nama xiqqishu bulaqaysii bulfatu feetu. Amma fannis umriin illee xiqqaa. Yaa fannis ati umriin illee xiqqaadha. Maalumaa dhalaa si dhorke. Maal jechuu keeti ummati. Maa maqaa nu balleessite. Dhalaan rakishte keessaa magaalaa sanaa. Ammas namni hariifni onlaayinuma kanarra seeneeti waan akka miseenjeraa, feesbuuk, vaayibara waan hedduu takkaa jira. Iimoo, waatsaap. Kanamaan seeneetuma dhalaa biyya alaa tana bilcheeffatee aruuza biyya keessatti gootee fi biyya alaa deemaa jirti dhiirtii kateetii tun shabaabnee jechuudha. Kanaaf ati maal taatee obboleessa kayya? Coorumaa si gurraacha malee nama bareedaa kana. Garuu gurraacha mana keessatti sidditanii waan beeku. Waa gurraacha minaa himee dhalaan nama gurraacha irra jaalatti. Namni gurraacha kun dalagaa halkaniitis ni danda'e jaan. Hogguu dhageenyu dalagaa galgalaa sanis nama gurraachaa jaba jaanii. Akkuma uummata Afrikaanotaa sanii boonni toorri diimoonis dalagaa galgalaa jabuma sanitti yaadina dhala. Keessaa'u dhalaan dhugaa rabbii dhalaa waa meeqa lafa qabdi. Dhalaadha jechuun goota keenya. Dhalaan silaa jiraachuu baate dhiirtii kam wal gooti? Wallaa dhalaa isiniin lafa nu qabe. Isin qofaan yoo nuti lafatti isin qabne. Jara keenya jara dhalaa. Dhalaan waa hedduu nu taatiimi. Aayyoo nu taatii, umma nu taatii. Habunuu taatii adaadaa ilmoo haadha jaartii waa hedduu takka nu taatii dhalaan galatuumaadha. Garuu akkasumatti dhalaan lafa nu qabdee jirti. Nu qofaa yoo nutis dhalaa lafa qabnee jirraa jiran. Takkasiitii dhalaa ammaan tana fannis daaddaa tanatti dullachan taane dhabeetii miti feenaanuma maraatteen jaan fannistuubiin. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota mee viidiyoo isaa nu faana tura. Ni seennee laallaa hunoo. Dhala shaba baasi taanaan sitti foona. Anaa alaayisaa fayyadatti si mataa kanaan dachaa osoo hin fedhin maqaa sana kana nuu godhe. Ni maraate Roorroon irratti oofina. haa galatoomuu. Galatoomuu jechaa malee
Kaameraa istoon gootee osoo hojjaa osoo inni tas na jaa. Ay kaameraa daawwattoonni keenya waan takka istoon godhee osoo hin dabarsin akkanumatti guututti yoo waraabee gartee isaan maddiin kee gartee rakkootii tana isaallee kun wajjin baran furmaata waliin gartee furmaata waanaatti waliin baanaa jeetiin maree isaan maddiidhaan ga'uudhaaf sitti haasoo jira jechuudha. Amma osoo daawwattoonni keenya nu arganii maal sii godhuu qabna akka Oromootti maal sii godhuu qabna maal si gargaaru jedhu takka. Lammaffaa immoo rakkoo as keessa jiru waan manaa wajjin wal qabatu naa himtee jirta takka na laala. Yoo hafuudha feetu taate uummata daawwattoota keenyatti honoo himadhu karaa furmaata ta'een si fursanna. Sadaffaan ammoo Daawwattoonni maal namni fayyaa qabu akka haala ta'a. Dhaggeeffatan amma waan daawwattoota keenyatti miti kuni bara uumama nuti haasofnee fi nuti akka achi kun jirta rakkootii yaasuu nagaa. Nama rakkootii beekuun dhabee dhalan na baay'ee malee dhalan baay'ee malee nama rakkootii beeku rakkootii nama hubatu laal siimu nama rakkootii hubatuutu dhabameen ala bee malee dhaggeeffadhu. Rakkoota kan qaban nama rakkootii beekuun dhabe. Tarii yoo ati ammaa tana waan tokko dhukkuba tokko sirra beekamuu baate saayibanii sirra beeka. Haadha abbaa kee yoo qabaatte haadha abbaan sirra beeka yoo ati waan ati birratti hin beekne jechuudha. Tarii himachuu dadhabuu fa'aman. An saayiban niin qabaami. Saayiban qabaachuu qofa osoo hin taane anuma osoo hin kijibnetti dachaa dhibba niin kana ta'u. Namni asna dhufee asii gisee hunda asina laal. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkam jirtan nagayaa fayyaadha isiniin jechaa. Egaa obboleeyyan kiyya namni amma dhugumatti dhala ammaan tana lafa guutte tanaaf maraatu dhugumaan maraata. Fannis ati dhugumaan maraata daadduma tanatti daaddaa ati jirtu tanatti dhalaan nama gurraacha akka keetii kana ni jaalatti obboleessa kiyya. Akkuma isin jee namni gurraachi dalagaa nama diimaa irra danda'ee jaanii. Ammas dhalaan akkasii jaalattuu feete dhalaan ammaan tana obboleessa kiyya koofii akkanatti asinitti kaayii kofoo akkanatti hudduurra gaddeebisii akkanatti basgaa rifeensa kanaas akkana jala ciccirii raappela ta'ii raappela Afrikaa san ta'ii akkasitti kaa ni jiraami jejjayii afaanis jijjiirii afaanis keenya xabii kana naasayinii walitti laaqii ingiliffaadhaan wal keessa godhii akkasitti dhalaa ganda dhalaan jirtu dhaqi. Dhalaan nama akkasiisan jaalatti yeroo ammaan tanaa. Dhalaan waan kana jaalattus ammas dhalaa badaa waa beeku. Dhalaan nama bultii qabu nama xabii dhabeeti. Nama lafa bulee warra akka keenyaa kana jechuudha. Nama ofitti amanee deemu nama haasawaa guutu ijoollee xixiqqishoo osoo hin taane dhalaan bilchaattuun nama akkasiisan feeti jechuudha. Ati ammoo daaddaa dardara raappela ta'ii dhiyaadhuuf akkasika jimaas akkana furduu asiiraas guurii kana jechaa ganda dhalaan jirtu tana keessa dhaqii akkasitti jaalatti hin maraatiin dhalaattee maqaan hin balleessin obboleessa kiyyaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dubbii isinitti hin guddadhu viidiyoo fannis habiraa qabadhee hangaan isinii deebi'u ammas viidiyoo micoo furmaatee san ati viidiyoo hedduun na bira jira isinitti hin deebi'anii hanga dhumaatti na faana tura baay'ee isiniin jaalladha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.